Nagaa isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii Aishaa Harka Fuunee akkam jirtu? Nagaan keessanii? Ani nagaadha, obboleettiin keessanii. Viidiyoo kana madhumaatti dhaggeeffadhaa. Sababiin isaa isinillee isin fayyada. Boruuf isiniif ta'a jechaadha. Keessattuu shamarroota keenya obboloota biyya Arabaa jirtan hunda keessaniif warroota gaa'ela hin dhaabnes warra dhaabdanis yoo ta'e muudannoon kun namoota baay'ee mudata. Waan obboleettii keenya irra ga'e tokko isiniif hima. Obboleettiin koo kunis Saudi Arabiyaa gubbaarraa kan na dawwalte sagalee naaf waraabi riikeerdii isaan poostisii godha jennaan sagalee sana jala waca jira naa waraabdee turte garuu innaa mee hiriyoota koo baay'een irraa haa baratanii waan jettudha kan ishiin naaf kennite jechaadha. Laayik sheer godhaa hiriyoota baay'ee biraan ga'aa isiniin jedha obboloota kiyyaa. Innaa obboleettiin kiyya kuni dhalattuudhuma Itoophiyaa asuma baadiyyaa gubbaarraa gara Finfinneetti kan galan jechaadha. Finfinneetti galtee jirti garuu kaadhima kan turte jechaadha. Kaadhima ishii kana gubbaarratti maaltu ishiirra gahe seetanii innaa kaadhima turte. Kaadhimamtee warratteetu gara Saudi Arabiyaa deemte. Erga deemte amma waggaa arfaffaa gara xumuraa ga'eera jetteetti naannoo ji'a 3 qofannaa hafa jette gara birraa gala jettee karoora qabdi jechaadha. Garuu wanti ishii mudate gaa'ela kana hin dhaabbanne kaadhimadha. Kan ishii oofe maatii ishiiti. Garuu ishiin immoo adara keessan koomentii jalatti waan badaa tokko hin barreessina. Obboleettiin kun yuutuubii kiyya waan hordoftuuf waan akkanaa kana yeroo baay'ee obboloota irraa fuudhee waan hin dubbadhuuf kana hin hordofte waan ta'eef koomentii badaa yeroo argite immoo sammuu ishiin caba. Isinillee shamarradha isiniin jedha. Innaa obboleettiin kun obbo mucaa miti kan oofe ishii maatii ishiiti kan oofe jechaadha. Saudi Arabiyaa deemte gaafa achi hojii eegaltuu birrii isarratti erguu qabde. Birrii isarratti ergitee waan ratteetu asuma magaalaarraa osoo hin taane gara xarafii gubbaarraa mana bite jechaadha. Magaaluma keessa jedhama garuu xarafii gubbaarraa bitatte jechaadha. Kan bite immoo maqaa isaatiin bite lafa kana jechaadha mana ijaaree birrii ishiitiin irratti ergitee waan ratteetu maqaa isaatiin ijaaree kaadhima kiyya jettee waan ratteetu irratti ergitee ijaarrate. Gaafa ijaaree jedhu maaltu irra ga'a jechaadha obboleettii kana gubbaarra. Mana ijaarrattee hundumaa xumurattee birraa kana galuudhaaf ji'a 3 qofa tafe isiniin jedheen jira. Obboleettiin kun na dhaggeeffate waan ta'eef waan irraa dogoggorellee yoo jiraate waan namni namatti himu hundallee qabachuu yoo dadhaban jechaadha. Ji'a 3 kana fuuldura kana waan galtuuf fuulduratti immoo gaa'ela godhachuudhaaf qophii irra jirti jechaadha. Kana gidduutti wanti obboleettii kana mudate mana ishii xumurattee abbaa warraa isarratti ergitii kaadhima ishee jechaadha. Kana gidduutti waan ishii mudate innaa balaafamtuun hin dhabamtu wanti warri gaa'ela namaa diigan jechaadha. Mana ijaarrate waan ta'eef innaa innis walitti dhufeenya shamarranii kana godhachuu hin didu. Gaaf kaanitti mucayyoon tokko wajjiniin galte jedhanii itti himan jechaadha mucayyooti. Gaafa wajjiniin galte jedhanii itti himanii ishiin odeeffannoo dhageesse. Maatii ishii irratti otoo qarshii ergitee raatte silaa akkasitti yoo nyaatamtu. Garuu ishiin rakkinni ishii amanteeti waan ta'eef nama jaallatan tokko hinuma amanu amanteetiin irratti ergite waan ta'eef manas waan hundumaa xumurte waan mana keessaa wanti ishii hafe tokko illee hin jiru jechaadha. Garuu manni kun immoo maqaa isaatiin jira. Maatiidhaan wal beekan malee saniin booda mucayyoon itti galteetti wajjin galte jechaadha. Itti galtee mana ishiitti galtee jirti mucayyoo sun immoo ulfa jedhanii natti himan jetteetti yookiin garaatti baate jechaadha. Ishii wajjin galte sun. Mucayyoon tun amma galuudhaaf ji'a xiqqooti ishii hafe. Kana gidduutti immoo waan akkanaa kun ishii mudate hiif kaadhima ishii gidduutti garamitti gorti jettanii yaaddu. Baay'ee boossi baay'ee dhiphatte mucayyoon kun jechaadha. Amman irraa beekuu fi amma bakka naa gale tokko obboleettii kana jajjabeessuu yaade. Sababiin isaa namni biyya Orommaa keessa cinqatii hin danda'u waan ta'eef gaafa waan akkanaa kun namarra ga'e immoo tokkoof dafqanii dafqa kootti maalidha jechuu jira. Kaadhima ishiitti namni dafqa kiyyatti dafni jettee dhiphachaa jirti. Dafqa ishiirree akka barbaade yoo ta'e akkaawuntii baankii isaarratti herigite waan ta'eef gaafa dhufte akkaawuntii baankii sana isaa yoo gaafatte malee waan biraati waan irraa argattu natti fakkaanne. Garuu isaanan argatti jedhee yaada jechaadha. Isaan argatta umaa rakkoo hin qabuun jedheen jechaadha. Barri kun ijoollee nama garrama barra. Siruma isaa dhaloonni siruma safuu sodaa waaqas dhiise jechaadha.
Rabbuma isa uume kana hin sodaatu. Akka barbaadetti akkuma bineensatti ijoollee biyya Arabaa kana go'oomsanii irraa nyaatanii waarratanii itti moo milkoomna se'u. Baay'ee isaanii milkaa'uun baay'ee isaanii immoo milkaa'an. Yeroo gabaabduu milkaa'u yeroo gabaabduun booda immoo hin milkaa'aniin jechaadha. Inna wanta akkanaa kanatu obboleettii kanarra ga'e jechaadha. Baay'ee dhiphattee boossi obboloota koo gubbaarrallee kan geenye. Mee yaadallee naaf haa kennanii naan jettee viidiyoo hojjedheen beeku ani gidduu kanaa baay'ee biizii waanan ta'eef akkatti viidiyoo hojjedhu dhabee jechaadha. Waan hin poosti godhu hin argitu. Kaleessa duwwaan goddanyaa kiyya bira deeme too poosti godhe malee ijoolleen baay'ee sagalee naaf ergu naaf dawwalu jechaadha. Innaa waan akkasiitti isiniin jedha obboleettii kanarra wanti ga'ee borullee isiniin hanqatu. Tokkoof of eeggannoo isin barbaachisa jechaadha. Of eeggannoo isin barbaachisu maanni seetan kaadhima kiyya jettanii irratti of hin gatinaa. Kaadhima dhiisatti yeroo bara kana jechaadha. Abbaadhuma manaa ofii isa wajjiniin tidaarii dhaabdanii dhala wajjiniin godhataniyyuu hunda guutummaatti amantan taanan gaafa biyya keessan galtan harka duwwaa taftu jechaadha. Duwwaa taatanii taftu. Kaadhima dhiisati jechaadha. Ofii keessanii yoo guduuffattan yoo dhofkattan malee jechaadha. Innaa obboleettii kana dhugaa Rabbi jechaadha. Homaa miti hin jedhinani. Waa tokkos hin jenneeni ammas taanaan sagalee koo hin dhaggeeffatte waan ta'eef ishuman keessas siin jedhe sani'anii obsi waan hundumaa immoo in argatta. Yoo fedha waaqa ta'e hankeeti jedhee dafqa kee yoo ta'e in argatta irraa fudhachuu dandeessa siin jedha. Jihuma tana xiqqootti muddamanii tanuma gidduutti mucichis immoo waan godhu dhabee jettee dattaasofteerte jechaadha. Waan godhu dhabee ulfataate jedhanii itti himan. Waan ishiin garaatti baatuuf jecha gara itti deemtu waan dhabdeef kanaaf ofitti hambisee naan jedhanii natti himanii naan jetteette jechaadha. Odoo nama ishiis kaadhima isaa san jaallatu ta'eeti maal gocha ofitti seessisa. Ergammoo ishiin itti seente immoo qabee ofirraan baasu. Eessaa fedde ulfa kana dursa wajjiniin jiraachaa turraani malee har'a dhiyeenyumatti yookaan micoon tun dhiyoo dhageesseen beekamu. Kanaaf akkasii isiniin jedha waa baay'ee dubbachuu hin barbaanne isinillee of eeggannoo isin barbaachisa. Kaadhima keessanis ta'ee abbaa manaa keessanis ta'ee of eeggannoo barbaachisa. Maal irratti of eeggatu seetan? Gazzaba keessan irratti of eeggatu waan biraa irratti miti. Of eeggadhaa gazzaba keessan irratti dafqa keessan irratti eenyumayyuu taanan hin amanina. Eenyumayyuu taanan ofirraa kan hafe jechaadha. Harka kee bitaayyuu namaaniin maaliif seetan? Akkana namni nama gana jechaadha. Oduma si jaallatu oduma siifan jira maal jedhu guyyaa biraa immoo isin ganee argama. Akkasii isiniin jedha obboleettii keenya immoo abshir jennee ni jirra. Waan dhaggeeffataniif hedduu takka galatooma. Innaa as keessarree isiniifirree waan ta'utu as keessa jira waan jettu obboleettiin kun fedhii ishiitti nanaasa'e waan ta'eef isiniin jedha yeroo gaarii turtii gaarii baay'ee.